dibata islaamummaa keessatti akkamiin ilaalama? Dibanni guutumaan guutuu dhoorgaadha moo dhoorgaa miti? Meekaapiin maal akkamiin ilaalama akka shari'aa muslimatti? Ni dhoorgama moo hin dhoorgamu? Waan kana irraa haasofnarra inshallah. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا حكمي كأنه في متي لكن بلاغ سنين وان دقة سنين دبرسو في ملينا ما حكمي لك إنه صدر كا حكمي برا هي متي لكن مو إبسا جبابات وفما كنا وليف كنا ميس أندرستاندينج يكون أكنا ما ودك يسابوه جتورا. ولما قلت أنا كميرو هدود بدوتي أمنتان إسلاما أمنتا prinsiipila jireenya hunda guuttatee fi amantaa guutuudha. Amantaa musliimaa addunyaa mataan irrattuu amantaan akka amantaa musliimaa guutuu ta'e hin jiru. Kana wayita jedhu ragaa waliin amantaaleen hedduun yoo waa'ee rabbii ka dubbatan taate waa'ee jireenyaatu isaan hanqata. Yoo waa'ee jireenyaa dubbatan waa'ee bultiitu isaan hanqata. Murtii seera ittiin bulmaata jiruuf jireenya ilma namaa hanqinoota hedduu qabu. Amantaan musliimaa garuu independently rule and regulation principle life principle guutuu isaa guuttataadha. Osoon addunyaan tun saayinsii fi teekinooloojii fi qaroomni tokkollee jiraachuu baate ummanni qaroomaan jiraatee qaroomaan gara rabbii isaa deemu yoo jiraate ummata muslimaati. Kanaaf ragaan ergama rasuulaa sallallahu alaihi wasallam bara ergama rasuulaa sallallahu alaihi wasallam keessatti addunyaan daark eejii yookiin bara dukkanaa jedhaniitiin hayaamani malee ummanni arabaa fi naannaa san jiran ifnana addunyaa tanaa argatanii ifnana addunyaa tanaa keessa turanii jechuudha. Kuni ragaadha waan meedisiin irraa jalqabee waan hundaan of dandahaniitiin jiraachaa turan piriinsiipila jireenya isaanii guuttatanii kana yoo wal qabatee kan laalu taate amantaa musliimaa amantaa guutuu fi wantoota takkallee araan barbaannedha. So kanaaf miidhaginni akka amantaa musliimaatti akkamitti ilaalama sadarkaan isaa hoo maalidha ka jedhu waliin laalla. Dhugaa dubbachuuf amantaa musliimaa humble hedduu softii fi hedduu jireenya ilma namaatti waan hin jabaanne hedduu hordofuuf laafaa ta'edha yoo nuti ofirratti hin jabeessiniin alatti jechuudha. Inumaa piriinsiipiloota jireenya ilma namaatiif barbaachisan kulli of keessa qabateera. Wanni rabbiin dhoorgan jiru waan ilma namaa miidhu malee, wanni rabbiin halaala godhan jiru waan ilma namaa fayyadu malee. Even osoo nuti faayidaa isiituu beekuu qabaannu taate wanti rabbiin hayyama yookiin karaa taasise martinuu waanuma sirriidha. Wanni rabbiin dhoorge immoo waanuma ilma namaa miidhuudha. Senegalee so kanaaf dibanni fuulatti wanni dibatan kun jechuudha. Fuulatti wanni dibatan kuni garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa guddaa qaba. Ammallee man ghashana falaysa minna hadiisa jedhu jira. Rasuul sallallahu alaihi wasallam namni nu kijibe nurraa himiti jedhan. Ammallee shaytaanni gaafa jannata darbamu san kakatee ture. Fala yughayyiruna khalqa Allah hanga isaan uumaa isaanii tanatti qaanfatanii jijjiiruudhaaf wal dorgomanii takkattiin jallisaa jedhe shayxaanni jechuudha. Waan kana keessa akkan seenneef akkam gochuu qabnaa jenneetinii waan kana irraa dubbanna. Dibanni fuulaa dubartiin bareedumaaf fayyadamtu kuni yoo bifa uumama isii ka hin jijjiirre ta'e bifa uumama isii fakkeenyaaf an uumamatti diimtuudha. Diiminuma kiyya san yoo kan tolchu ta'e waan biraa kanatti hin daballe taate jechuudha. Yookiin immoo gurraattii ta'ee diimtuu kana godhu yoo kan ta'an bilichingii jechuudha. Fakkeenyaaf namni magaalli illee numa bareeda. Magaalli illee kireemanii dibatu jira diimaalleen kun illee duuba wanti kun yoo bifa namaa kan jijjiirre taate tokkoffaa san lammaffaa bishaan seensisuu danda'uu qaba dibanni dibatamu kun jechuudha. Bishaan seensisuu danda'uu qaba. Maaliif wadda'annaa waan ta'eef jechuudha. Sababni irra hedduun dhalaan hin salaannee fi dibataa fi kireema fuula dibatan kanaaf. Yogguu kireema jennu yogguu kireemaa fi meekaappii wal adda baay'ee kireemaa fi meekaappii wal adda. Meekaappii jechuun waan dabalata ta'e wahiidhaa ofirra laxxaftee maal jettee faawundeeshinii jinnii maalii kana wanni jechuudha. Kireema jechuun just qabaatimaa normally fuula keetii walii ta'a akkuma dhadhaatti ati dibattu kireema jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf harcee maal walii dabalee kireema harca irraa dalagamee jira. That's all about wayita kireema jennu night cream jira day cream waan akkasiin jira. Wanni kun garuu a type of makeup irraa qaama tokko garuu mooti akka makeup sanii makeup yoo jennuun make up jechuun and step of the line ማለት ነው። awwalumaa hiikaan isaa jechuudha.
dibanni meekaappiin kun jechuun fakkeenyaaf dubartiin takka meekaappii akka isiin fayyadamtu abbaan manaa isii beekee akka isiin fayyadamtullee hayyamamaa ta'e yoo isiin kabareechifatu taate homaa rakkoo hin qabu abbaa manaa isiitiif fayyadamuu hin dandeetti meekaappii san dibachuu hin dandeetti mataallee tokkofachuu hin dandeetti chiggarelloo laakiin garuu mataa qaxxalachuun dhoorgaadha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam isii nyaarallee haaddachuun dhoorgaadha. Qirxii nyaaraa baasuun ilkaanillee biinxachuun dhoorgaadha. Kun amma hadiisatu kallattiidhaan itti dhufe. Waan hadiisni kallattiin itti dhufe onnaan ammarraa ta'e kun ilkaan kaaruu baafachuu takka nyaara haaddachuu lama rifeensa qaxxalachuu wanni kun haraam completely jechuudha. Kanaan ala wanni kalarii rifeensa kalarii dibachuu dandeetti. Kalarii kamillee ka barbaadde gurraachaan ala. Gurraachi kilaafa qaba. Hin danda'amu warra jedhantu jira, hin danda'amu warra jedhe jira. Wallahu a'lam. Arrii dhoysuuf garuu dibachuun haraam hin ta'u. Arrii dhoysuuf wanni kalarii dibachuun hin danda'amu. Kanaan ala ammoo waan bishaan seensisu takka fuula keenyaa fi waan garagaraatiif fayyadamu. Ammallee waan nu miine takka qodaa kana hin miine. Fayyadamuun rakkoodha qaba jedhee yaadu walumaa galatti immoo fayyadamanii ala keessa deemuun immoo haraam sun kilaafa hin qabu. Fakkeenyaaf kireema meekaappii dibattee dubartiin takka qullaa isii ala keessa deemuun sirrii miti. Dhoorgaadhallee akka shari'aatti. Laakiin immoo akka qaamni keenya kun hin banneef yookiin wantoonni garagaraa qaama keenya kana akka attaakiin gooneef fakkeenyaaf bugurii yoo nu bahe bugurii san ofirraa balleessuudhaaf roobbii yoo nu bahe roobbii san ofirraa balleessuuf maadiyaatii yoo nu bahe maadiyaatii kan ofirraa balleessuuf qorichoota garagaraa kireemota garagaraa fayyadamuun hanga warra fayyaatiin mirkanaahetti homaa rakkoo hin qabu. Mana keessatti illee wanti kun akka nurraa baduuf waan akka daa'imaa waan akka irdii waan akka kireema garagaraa fayyadamuun homaa rakkoo hin qabu. Wanni isin as biratti kireema fayyadamnaa akkanatti mana dalaynaa jennee dubbannu kana wanni isin beekuu qabdan kireemni isin bittan hundumti isaatu hooma nuti amma mana dalaynu kanarraa dalagama. Garaagarummaan kireema isin bittanii fi namni dalagee dibatu garaagarummaan isaa guddaan tokkoo fi tokko nuti keemikaala ittiin daballu warshaan garuu tursiisuudhaaf jecha keemikaalota garagaraa fayyadama. Keemikaalli warshaaleen fayyadamu sun immoo qodaa ilma namaa ni miidha. Kaansariidhaaf saaxiluu danda'a. Waan biraatiif illee saaxiluu danda'a. So kanaaf ni miidha wanni sun qodaa keessa ni miidha isin galee. So sun akka hin fakkeenyaaf amma kireema tokko itti bittu atiin ingiriidiyentii bakka jedhu dhayxa. Ingiriidiyentii bakka jedhu irratti immoo paapaayiin maali maqaa saayinsawaadhaan harcema koorn staarch tomaatoo potaatoo staarch jedhanii homa kanarraa dalagama. Homa kana miiksi waliin godhameetiin hin dalagama. Garaagarummaan isaa akka isiniin jedhesan. So kanaaf dubartiin takka yoo abbaa manaa qabaatte abbaan manaa isii haala hayyamamaa ta'een kireemuma kamillee meekaappii kamillee dibattee isaaf miidhaguu ni dandeetti. Laakiin dibattee immoo ala keessa namaa shaagaluun dhoorgaadha. Osoo abbaan manaallee hayyamee fi immoo rifeensa qaxxalachuu hin dandeettu. Kaaruu baafachuu hin dandeettu. Nyaara haaddachuu hin dandeettu. Kana maaliif shari'aattu kallattiidhaan dhoorgee jechuudha. Walumaa galatti namni tokko waan qaama isaa hin miine takka godhachuun bareechifachuun qulqulleeffachuun akka shari'aa muslimatti የሚበረታታ ነገር ነው waan jajjabeeffamu malee waan jibbamu miti. Ilmi namaa kun waanuma qulqullutti hajamu waanuma miidhagduu barbaada ilmi namaatu jechuudha. Waan miidhagduu san immoo godhachuun homaa rakkoo hin qabu. Keessaahuu dubartiin bareechifachuun bareedummaan illee bareeddi. Akka bareechifattu illee shari'aan ka isii hayyame. Ka isiillee mi'abbarataa ta'u kakaasu illee keessaahuu abbaa manaa ofiitii fi ammallee mana keessatti qulqullina ofii eeggachuu amma jireenyi keenya akkam ta'e beetanii akki mana itti jiraatan ala ta'e akki ala itti jiraatan mana ta'e. Silaa uffata babal'aa ala keessa kaahatan. Uffata dhidhiphaa fi uffata gartee nama wanni jedhu immoo mana keessa jaarsa ofiitiif mana keessa kaatan. Yaa nagar baxaam salaamii saxaan gammachuu sii kenna wanni sun jechuudha. Warri bultii keessa jiraatan. Indazaa sihoon jireenyi keessanuu jireenya nagahaa ta'a. Garuu nuti wayita cidhaa waan biraa kaahannaa gaafa mana keessaa immoo shiitii fi wantoota garaagaraatiin deemu. Kun immoo
የብዙ ሰው ትዳር መቀዝቀዝ ምክንያት ይሄ ነው የወዱበቱን ሌባተን ጀችው